Humni nagaa eegsisu kan Gamtaa Afrikaa waggoota 16f dhaabbilee mootummaa fi lafa Somaaliyaa kibbaaf giddugaleessaa eega ture booda bara 2022 irraa eegalee ergama ce'umsaa kan Gamtaa Afrikaa jedhamuun moggaafame Somaaliyaa keessaa bahuu eegaleera. Kunis humnootii Somaaliyaatu hanga xumura bara 2024tti isaaniin bakka bu'uuf jira jedhamee waan eegamuuf ta'uun beekameera. Ji'a waxabajjii keessa loltoonni Gamtaa Afrikaa 2000 ta'an kan Somaaliyaadhaa baafaman yoo ta'u buufataalee hojiin gara fuula duraa keessatti gaggeeffamu 6 gara humnootii biyyoolessaa kan Somaaliyaatti dabarsaniiru. Marsaan itti aanu kan amma adeemsifamaa jiru keessatti dhuma baatii fulbaana kanatti loltoonni 3,000 kabiroon Somaaliyaa gadhiisanii ba'u jedhamee eegama. Ajajaan humnootii Gamtaa Afrikaa kanaa Leetanaa Jeneraal Sam Okiding akka jedhanitti lakkoofsa isaanii hanqisuun kun Suutaan kan ture yoo ta'u kunis gama nageenyaan qaawwaan akka hin uumamne gochuufi jedhaniiru. It is not one move. If it was a one move, then we would say no, things are going to be bad. Sochiin jiru tokkoon miti. Osoo sochii tokko ta'e lakki haalli hammaatuuf jira jenna ture. Inni kun garuu tarkaanfii tartiibaan gaggeeffamuu fi sirna qabudha. Waraanni biyyoolessa Somaaliyaa humnootii Gamtaa Afrikaa bakka bu'uuf haaldureen 2 guutamuu fi qophii ta'uu qabu jedhu Daayirektarri Eejinsii Odeeffannoof Nageenya Biyyoolessaa Somaaliyaa duraanii Abdurrahamaan Mahamud Turayaare. The first condition is that Somalia forces must be provided with the same level of assets and equipment as admin. Haalli jalqabaa humnoonni Somaaliyaa qabeenyaa fi meeshaaleen sadarkaa humnooti Gamtaa Afrikaa waliin walgitu akka argatan kan jedhu yoo ta'u, lammaffaan immoo uggurri meeshaa waraanaa tokkummaan mootummootaan Somaaliyaa irra kaa'ame kaafamuu qaba. Humnoonni Somaaliyaa akka waan meeshaa hin qabnetti yoo ilaalamanis dandeettii isaan irratti amantaa akka qaban Daayirektarri Kominikeeshinii kan Ministeera Raayyaa Ittisaa Somaaliyaa Ibrahim Hassan Haji dubbataniiru. As you may well know, Somali forces have occupied the forward operating bases vacated by ATMIS. Akkuma sirriitti beektanii humnoonni Somaaliyaa maadhee hojii gara fuulduraa humni Gamtaa Afrikaa gadhiisee ba'e dhuunfataniiru. Maadhee kanas to'achuu akka danda'an ni amanama. Xiinxalaa siyaasaa fi gorsaa pireezidaantii Somaaliyaa duraanii Hassan Sheikh humnootiin Gamtaa Afrikaa guutummaatti erga bahanii booda Somaaliyaa of dandeesse arguun barbaadaa jedhu. The African Union has long been providing assistance to the country and its people, and when they withdraw from Somalia, Gamtaan Afrikaa yeroo dheeraaf Somaaliyaa fi uummata isheef gargaarsa gochaa kan ture yoo ta'u, yeroo Somaaliyaa keessaa bahu uummanni Somaalee dhimma ofii isaatiif itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Maallaqa biyya alaa caalaa mootummaa biyyoolessaa ijaaruu fi isa waliin tokko ta'uun humna eegumsaa fi qabeenya Somaaliyaa mirkaneessuun ni barbaachisa. Humni nagaa eegsisu kan Gamtaa Afrikaa bara 2007 irraa eegalee Somaaliyaa keessa kan ture yoo ta'u mootummaa Somaaliyaa loote seentota Al-Shabaab irraa ittisuuf deeggarsa kennaa ture. Kun ta'us garuu gareen kun magaalota, gandootaa fi naannoo fagoo qabachuu itti fufee waan jiruuf jecha waraanni Al-Shabaab waliin gaggeeffamu hin xumuramne.